deebisuuf abjootaniini gareen bulchiinsaa biltsiginnaan beekamtii laatameef kun addatti waraana kaabaa biyyattii keessatti dhalattoota Tigraay sabummaan fooyanii warra fixaa turanii Oromoota Walloo konkolaatarraa buusanii jumlaan garee rashanan ambulaansii keessatti rasaasaa fi meeshaalee qara qabuun dhala namaa akka bineensatti warreen cicciran finxaaleeyyii Amaaraati. Gareen gara jabeessaa kun humni biyyaaf loluu fi wareegama baasaa jiru isaanii jan ሙምች ሚኒስቴር አብይ አህመድ ፋኖ ለአማራም ለኢትዮጵያም ኩራት ነው። ምን ጥያቄ የለውም። በጀግነት ተዋግቷል፣ በጀግነት ይዋጋ ወደፊትም። እሱ የአብይን ውዳሴ ሙገሳ ጠብቆ የሚዋጋ ሳይሆን አገሩ ወዶ የሚዋጋ ስለሆነ ከተነካችበት አይቆም ወደፊትም። አርጓል፣ ያደርጋል፣ እያደረገም ነው ያለው። ይሄ መመስገን አለበት፣ መወደስ አለበት፣ መከበር አለበት። በረቲ ፒኤልኤፍ ብየ ቡልቻ ቱሬ ያዳ መሌ ኢጃራሜ ከኒን በይኔ ሁምኒ መቃፋኖ ጃሙን ጉርማዬ ሁን gochi isaa ajjeesuu saamuu fi barbadeessuu tahee jira. Mootummaan Itoophiyaa duraan humna kana deeggaraa ture amma matuma isaatiifuu garee kanaan yaaddoo keessa bu'uudha ibsaa kan jiru. Manni maree nageenya biyyaalessaa Itoophiyaa marii muddee 11 bara 2022 roobiidhaan gaddaa taa'een qaamoleen miidiyaa fi humni finxaaleeyyii kun biyyaaf yaaddoo tahuu ibse. Finxaaleeyyiin Amaaraa amma Itoophiyaa keessatti humna godhatanii lammiilee nagaa fixaa jiran kanneen qabeenya saamaa jiran kanneen erga lolli kaaba Itoophiyaa dhaabbatee as daran cimee jira. Gareen kun yaada isaa malee namni yaada addaa ta'e akka qabaatu gareen hayyamne sirna dur deebisuuf humna ogeeyyota keessa fi alaatiin deeggaramu. Mootummaa naannoo Amaaraa dabalatee miidiyaaleen biyya sanitti ijaaramanii hojjetaa jiran hundi ilaalcha garee kanaa hagooguun jajjabeessu malee hammeenya isaanii yeroo itti dubbatan hin mul'atan. Namoonni hedduun gareen kun sirna dur deebisuuf humna ijaaramee fi yoo jedhan hin amanan. Garuu finxaaleeyyiin Amaaraa dhoysaan osoo hin taane alaabaa sirna dur qabatanii seenaa abbootii keenyaa ni deebisna jechuun yeroo dhaadatan ifatti mul'ataa jiru. Ilaalcha isaanii malee yaadni biraa Itoophiyaa akka diigutti garee hubatu. Gochi garee faannoo jedhamu kun gochaa dhala namaarratti hin raawwatamne gochaa bineensummaati. Nama ajjeesu bira dabree reeffa namaa gubu, reeffa gubuu dhiisanii ammoo morma nama jiraa muraniirraa darbu. Kaayyoon garee kanaa milkaa'uuf qabsoon isaa ulfaataa ta'us garuu carraa amma biyya keessatti gurmaayuu argatan kanan addatti daangaa Oromiyaa keessatti lammiilee nagaa ajjeesaa mormarraa muruu fi dubartoota ulfaa ajjeesanii reeffa erga gubanii ulfa garaa baasuun viidiyoo isaa marsaalee hawaasummaa irratti gadhiisu. Ergamni humnoota kanaa Oromoon biyya qabatee if cimsaa jira. Kanaaf humna xiqqaa bobbaafnee qe'ee isaarratti ajjeesuun kumaantama buqqisnee hojii manaa baasuu fi qabna jechuun karaa waatsaappii fi ergaa keessotiin dhaamsa walii dabarsaa turanii jiru. Caasaaleen hojii kana dinagdeen jajjabeessan hanga biyyoota alatti kan diriiree jiru yeroo ta'u qaamoleen mootummaatis harka keessa galfatuudhaan xurree saaqufiin akka ijaaraman jajjabeessu. Finxaalessummaan Itoophiyaa keessatti bara EPRDF biyya bulchaa ture keessa yeroo haleellaa boombiin hoteela shabeellee ministeera Itoophiyaa irratti qindaa'ee fi yaaliin ajjeechaa pirezidaantii Masrii duraanii Hosni Mubaarak irratti geggeeffame keessa dhaga'amuu kan eegale. Kana malees bara 2006 keessa musliimoota sagaleen keenya nuuf haa dhaga'amuu jedhaniin mootummaan Itoophiyaa finxaaleeyyii jechuun yaamaa ture. Maqaa hamaa kanaanis mirgaa fi haqa hawaasa muslimaa haguugaa ture mootummaan sirna EPRDF. Garuu inni ammaa kun isa addaati. Gareen finxaaleeyyii kun meeshaa waraanaa ammayyaa kan hidhatee fi leenjii waraanaa kan qabu ta'uu isaati. Caasaalee ittiin wal ajajus ni qaba. Finxaalessummaan gaaffii mirgaaf amantiif falman jiraatu mala. Garuu kan humnoota Amaaraa kun lubbuu namaa balleessuu, qabeenya mancaasuu fi gochaa gara jabummaa lammiilee nagaa irratti raawwatudha. Addatti Oromoo irratti kan xiyyeeffate gareen kun naannawa gurmaa'ee keessatti dhala Oromoo harka isaa bu'e rasaasa itti roobsee ajjeesuun osoo hin taane hiraarsee lubbuu galaafata. Ganna lameen dabran keessa dhalattoota Tigraay irratti gochaa kana raawwataa kan bahe gareen faannoo jedhamu kun gara Oromiyaatti fuula deeffatuun gochaa bineensummaa kana itti fufee jira. Finxaalessummaan Amaaraa kun lixa Oromiyaa keessatti dagaagee qawweel lolaa kan jiru qofa osoo hin taane magaalaa Finfinnee keessattis akka malee goobee jira. Inumaa qubee afaan Oromoo balleessuun gara qubee Gi'iizitti jijjiiruuf ifatti yeroo dubbatantu mul'ataa jira.
lafa Oromoo kan akka Shawaa, Wallaggaa, Finfinnee lafa Amaaraati jechuun yeroo himatanis ni mul'atu. Kun ammoo seenaa dhugaa osoo hin taane teessuma isaaniitti dhiphataa jiru bal'ifatuuf shira jeequmsaan guutameef if qopheessuu isaaniif ragaa guddaadha. Finxaaliyyiin Amaaraa hiddi isaanii Finfinnee keessatti ni jabaata. Ilaalchi kun magaalaa Finfinnee keessatti akka malee dagaagee kan jiru yeroo ta'u, ilaalchi afaanii fi saba Oromoof jibba hamaa qabu maddi isaa guddaan magaalaa Finfinneeti yoo je'anii goolaban wayya. Falmii lafa Oromoo bira taranii daa'imman Oromoo afaan dhaloota isaaniin akkan baranneef manneen barumsaa magaalaa Finfinnee keessatti afaan Oromootiin barsiisan balballisaa akka walitti cufamu gaaffii dhiyeessuun mormii cimas dhageessisaa jiru. Kana malees faaruun alaabaa Oromiyaa afaan Oromootiin akkamitti faarfamaa jechuun mirgaa fi haqa Oromoo xiqqaa argame kana laamshessuuf bal'inaan hojjetaa jiru. Oromoon garuu Finfinneen handhuraa biyya tiyyaati, dhugaan kun heeran naaf haa mirkanaa'u jechuun falmii wareegama lubbuu guddaa gaafatu geggeessaa ture jira. Sababa gaaffii Finfinneef master pilaaniin Oromoota buqqaaniif mormiin guutummaa Oromiyaa keessatti sirna EPRDF hundeen raasee buqqise geggeeffamee jira. Ammas gochi kaleessaa waan deebi'aa jiru fakkaata. Finfinneen galma Oromooti. Humni finxaaliyyii haqa kana mormu seenaa dhugaa kana wallaalanii osoo hin taane Oromoo biyya isaarratti booqannaa dhoorguuf gareen kun yaada ifii namarratti fe'uuf dura kan nama balleessu garee hawwu. Oromoon garuu biyyuma isaarratti mirga xiqqaa argate fayyadamuuf rakkataa jira. Humna daangaa dabree haqa namaatiin koote jedhu kanaaf kan xurree saaqee dhufaatii biltsiginnaati yoo je'an wayya. Muummichi Ministeera Abiyyi Ahmad sirnoota gareen kun qabatee leellisaa jiru akka waan seenaa jabduu Itoophiyaaf lammiilee ishiif hojjetanitti siidaa isaanii masaraa mootummaatti tuullatuun hamilee itti horuu caalaa akka gurmaaniif carraa ta'eef humni qe'ee Oromoo handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee keessatti akka malee wal hore kun ammoo dhaloota ammaa booqannaa dhoorguun carraaf hegeree dhaloota Oromoo boruu dhufus jeequmsaan balleessuu garee barbaadu. Hanga mootummaan haqaa nagaa lammiileef anaatu wabiidhaa jedhu dhufutti hidda garee kana Finfinnee keessaa buqqisuun Oromiyaa fi Itoophiyaa nagaa akka argatan taasisuun baay'ee ulfaata. Finxaaliyyiin Amaaraa fedhii isaanii humnaan Oromoof saboota kaan irratti fe'uuf garee duubatti hin jenne. Gareen kun Itoophiyaan bakka dur saba tokko, afaan tokko, amantii takkaa fi alaabaa takka jalatti akka deebitu hawwu. Kun garuu abjuun dhugoomne fi dhiiga baay'ee dhangalaasuuf lola labsame. Kanaaf lola qe'ee irratti osoo hin taane qe'ee diina irratti lolii imaammata jedhu waan hordofan fakkaatu. Bu'uuruma ergama isaanii kanaan kumaantamaan leenji'anii daangaa Oromiyaa irratti lola adeemsisaa jiru. Lubbuu namootaaf qabeenyas balleessaa jiru. Gareen finxaaliyyii Amaaraa kun uummanni Oromoo biyya keessaaf alaa immoo gochaa garee shororkeessaa faannoo je'amanii kana akka malee mormaa jira. Kireessan lammiileen biyya isaanii gadhiisanii daangaa biyyootaa qaxxaamuruun godaanan lammiilee Itoophiyaati. Godaansi lammiilee Itoophiyaa kun ganna hedduu kan lakkoofsise. Lammiileen Itoophiyaa osoo lafa badhaatuuf gabbattuu qabanii biyyoota gammoojjiif Saharaa hamatti maaliif godaansaaf dirqamaniin gaaffiidha. Baroota dhihoo as ammoo godaansi lammiilee Itoophiyaa biyyoota impaayiratti daangessan irraa fagaatee deemaa jira. Lakkoofsi godaantotaa akka malee dabalaa jira. Irra jireessi godaantota Itoophiyaa biyya mirgi dhala namaa addatti kan lammiilee Itoophiyaa keessatti akka malee dhiitamu Yaman keessa qaxxaamuranii Su'uudi Arabiyaatti baqatu. Jibuutii, Somaaliyaa, Keeniyaaf Suudaan akkasuma Suudaan kibbattis lammiileen Itoophiyaa godaanan ni jiru. Isaan kun ammoo fagaatanii deemuun biyyoota akka Masr, Liibiyaa, Yugaandaaf biyyoota Afrikaa keessa qaxxaamuruun hanga Afrikaa kibbatti godaanu. Maddi rakkoo lammiilee Itoophiyaa addatti dhaloota ammaa godaansisu inni duraa xiyyeeffannoo mootummaa dhabuun barumsa addaan kutanii biyyaa bahuu filatu. Silaa mootummaan qabaa gaarii lammiileef godhu ogummaa barsiisuun hojii uumee lafa qabsiisu Itoophiyaa keessa gad dhaabbatee lammiileen jireenya isaanii jijjiiruuf carraa bal'aa biyya keessatti qabu. Garuu kun hin yaadamne. Lammiileen Itoophiyaa biyyarraa godaanan kanneen osoo bakka yaadan hin ga'iin baay'een isaanii karatti hafu. Kaanis hidhaa mudatu. Kan du'ee odunsaa dhabame ammoo lakkoofsi isaa baay'eedha.
kan hedduu gaddisiisu ammoo imbaasonni Itoophiyaa biyyoota Afrikaaf Arabaa keessatti argaman lammiilee isaaniif dirmannaa namoomaa dhabuudha. Akka fakkeenyatti lammiileen Itoophiyaa biyya Saudi Arabiyaa keessatti argaman ganna hedduuf murtii malee ammas hidhaa keessatti gidirfaman lakkoofsi isaanii akka malee guddaadha. Kaanis mana hidhaa keessatti lubbuu dhabu. Oduun gaddisiisan tibbana Zaambiyaarraa dhagame ammoo du'a godaantota lammiilee Itoophiyaa 27ti. Dilbata dabre kana ture lammiileen Itoophiyaa 27 kan konkolaataa keessatti du'an. Zaambiyaa naannawa Niguweerere jedhamutti argaman reeffi lammiilee Itoophiyaa du'a lammiilee kanaaf sababa kan ta'e ammoo konkolaataa keessatti qilleensa dhabuun amna dheertuu oofamuuni. Biyya kibba Afrikaa keessatti argamtu Zaambiyaa keessatti lammiileen Itoophiyaa gaaga'amuun kun isa duraatii miti. Godaantonni lammiilee Itoophiyaa kanneen jireenya fooyya'aa barbaacha kiiloomeetira fagoo deemuun gara Afrikaa kibbatti qaxxaamuruuf imala seeran dhoorgaa qaxxaamuruuf dirqamu. Godaantonni amma du'anii argaman kanneenis dargaggoota umrii ganna 20 hanga 38 jidduutti argaman akka ta'e maddeen kan gabaasan. Reeffi godaantota Itoophiyaa du'anii argaman gara hospitaala Yuunivarsiitii Zaambiyaatti geeffamullee gabaafamee jira. Duuti godaantota lammiilee Itoophiyaa kun isa duraatii miti. Ji'a onkololeessaa dabree keessas lammiileen Itoophiyaa 25 gayan Maalaawii keessatti du'anii argaman. Reeffi godaantota kanneenii jumlaan boolla tokkotti akka awwaalaman ragaan bahe kan mul'isu. Du'a lammiilee saniitiin wal qabatee ilmi biddeena pirezidaantii duraanii Maalaawii Piiter Mutaarikaa ragaan gochaa saniin walitti hidhatu waan irratti argameef to'annoo jala ooluusaa poolisiin biyyattii tibba dabre kana beeksisee ture. Garuu qaamni mootummaa Itoophiyaa akkaataa du'a lammiilee sanii qoratu deeggarsaaf garasitti imalee hin dhagayamne. Lammiileen Itoophiyaa jireenya fooyya'aa barbaaduuf daangaa biyyoota akka Keeniyaa, Taanzaaniyaa, Maalaawiif Zaambiyaa keessa qaxxaamuruun gara Afrikaa kibbaa godaanu. Faddaltoonni seeran ala godaantota daddabarsan maallaqa guddaarraa fudhatanii osoo godaantota bakka itti deeman hin geessine jalaa miliqanis rakkoo yookaan ammoo danqaalee lammiilee Itoophiyaa biyyarraa godaanan mudatu. Biyyoonni isaan keessa qaxxaamuran yeroo amna seeran alaarratti to'annoo jala oolchan ammoo seeran ala daangaa seentan jechuun himata irratti dhiheessu. Ammas lammiileen Itoophiyaa murtii malee biyyoota ambaa keessatti hidhaman baay'eedha. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti ejensiin dhimma godaantota IOM erga bara 2014 as godaantota oduun isaanii dhabame 12,000 galmeessuu beeksise. Gama biraatiin immigireeshiniin Zaambiyaa godaantonni Itoophiyaa 10 karaa seeran alaatiin daangaa seenan jechuun kamisa dabre kana himata irratti dhiyeesse. Dhuma torbee dabree keessa godaantonni Itoophiyaa 34 ammoo hidhaa keessaa baafamanii gara biyyatti geeffaman. Muummichi ministeera Abiy Ahmad yeroo gara aangootti dhufan biyyoota daawwatan kanneen akka Saudi Arabiyaa, Masri, Keeniyaa, Suudaan irraa baqattoota hidhaa keessa turaniif kaanis xiyyaara ittiin imalaniin gara biyyatti deebisuun isaanii ni yaadatama. Tarkaanfii saniinis muummichi ministeera Abiy Ahmad akka malee jajamanii turan. Garuu osoo hin turin gargaarsa godaantota biyyoota garagaraa keessatti mana hidhaa keessatti rakkatanii san dhaaban. Ammas Saudi Arabiyaa irraa lammiileen galaa jiru. Ammas taanan Saudi Arabiyaa manneen hidhaa garagaraa keessatti lammiileen Itoophiyaa kumaantamaan lakkaa'aman murtii malee mana hidhaa keessatti rakkoo adda addaatiif saaxilamaa jiru. Tolegaa daawwattoota keenya kanarraaf jenne san gammaa daawwattan ture. An Badri Yusufi hedduun isin galateeffadha nagatti.